Yooyyaa ashamaa uummata Oromoo bal'aa akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii akkam jiruuf jireenya baga jiraattan siniin jedha bakka jirtan marattu nagaan koo seenaa dhaqqabu. Egaa waan xiqqoo tokkoon siniin jechuu barbaada. Innis waan tokkummaati. Miidiyaa kana gubbaarrattis ta'ee kallattii garaagaraa hayyoota irraas ta'ee kallattii hundumattuu uummanni Oromoo martinuyyuu tokkummaa qabaachuutu dursaa jenneetuma dubbannaa. Namni kamuu hayyuus ta'ee beekaas ta'ee wallaalas ta'ee gowwaas ta'ee gamnas ta'ee uummanni Oromoo irratti tokkummaan qabu. Tokkummaa nu barbaachisaa tokkomni argamnu jenna. Immoo wanti guddaan jecha caala kan nu barbaachisu hojiidha. Kan beeknu dubbannee amansiisu, kan hojii dandeenyu immoo hojjannee agarsiisu. Kallattii barbaachisuun namni tokkummaa labsu suni ofirraatii eegalee tokkoomuudha jechuudha. Namni gaafa tokkummaa uummata Oromoo barbaachisuu isaa beeke akkaataa uummanni Oromoo ittiin mari'atu, akkaataa uummanni Oromoo ittiin tokkoomu, akkaataa tokkummaan keenya ittiin cimee garaagartee yaadaa fi ilaalchaa nu gidduudhaa ka'uu danda'u irratti mari'achuudha malee miidiyaa gubbaa irratti baanee uummanni Oromoo irratti tokkummaa barbaachisaa kallattii garaagaraatti dubbanne tokkoomaa uummata Oromoo tokkummaa nu barbaachisa jechuun wanta nama tokkoomsu miti. Rakkoon uummanni Oromoo qabu irratti rakkoo walooti. Rakkoo waloo sun immoo tokkummaadhaan furamaa, tokkummaadhaan hiikamaa, tokkummaan baabura qabsooti. Tokkummaan immoo bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo saffisaan fiduu danda'udha jechuudha. Kanaaf argitee tokkummaa kanarratti immoo akkaataa tokkummaan sun ittiin dhufu, akkaataa ittiin qabsoon bilisummaa Oromoo suni saffisaan xumura argachuu danda'u irratti mari'achuudha. Wanti guddaan gaafa sana tokkummaan illee ni dhufuu danda'a jechuudha. Yoo akkaataa tokkummaan erga rakkoon uummanni Oromoo qabu tokkummaa ta'e, erga rakkoon uummanni Oromoo qabu tokkummaa ta'e, tokkummaa sun immoo akkaataa ittiin kennu, akkaataa tokkummaa sun ittiin argamuu danda'u, akkaataa tokkummaan sun ittiin jabaatee hidda gadi fageeffatee garaagartee yaadaaf ilaalchaa uummata Oromoo gidduudhaa ka'uu danda'u mari'achuudha. Rakkoon tokko kan furamuu danda'uun hidda rakkoo sanaa fi madda rakkoo sanaa yoo ilaalanii hiikanii furanii ceranidha. Rakkoo jechuun wanta amma danda'amaa ta'e akka ati furuuf yaaltuuf carraasiif kennuudha jedhu hayyoonni xiinsammuudha. Rakkoon uummanni Oromoo qabu tokkummaa argatee akkamittiin tokkummaan sun akka dhufuu danda'u, akkamittiin tokkummaan sun akka cimuu danda'u irratti mari'achuudha. Inni biraa immoo tokkummaa keessa maaltu jira? Iccitii jira. Iccitii kana waloomaan akkaataa ittiin hojjetanii rakkoo qabsoodhaan furanii akkaataa itti maluun irra deemudha. Gaafan siin jedhu fakkeenyaaf jara haa ilaallume. Karaa siyaasaa daandii siyaasaa daddabaadha. Daddabdeetuma irra deemtaa. Qajeelummaadhaan hojjecha jechuun karaa qajeelaa irra deema jechuu hin danda'a. Daandiin tokko kurbaa yoo qabaate akkuma inni kurbaa qabu sanitti akkuma inni wannoo qabu sanitti daandii sanirra tarkaanfatteetu deemuu dandeessaa jechuudha. Garuu immoo fiilla fiitiin deemuu itti hin danda'amu jechuudha. Gubbaan diina fakkaattee keessoodhaan immoo fira keetiif hojjechuun rakkina biraan qabaatu jechuudha. Gaafa sana keessoo saniin tokkummaa horattaa, cimina horattaa, akkaataa waloo irratti fayyadamtaa jechuudha. Miidiyaan hawaasaa miidiyaa guutuu addunyaati. Miidiyaa argitee addunyaan guutuun itti fayyadamtu malee mana maree iccitii yookaan mana wannoo miti. Tokkummaa kee irratti agarsiiftee diina kee ittiin naasisuu dandeessa. Garuu immoo rakkoo keessanaa fi haala barbaaduun rakkoo keessanaaf furmaata kaa'uun karaa barbaachisuun ta'a jechuudha. Wacoota garaagaraa waan hin taane garaagaraa olola garaagaraa walirratti oofuun bu'aa argamsiisuus hin danda'u, uummata Oromoof illee argamsiisee hin beeku. Hayyuun uummata Oromootiif gaaddisa. Beekaan uummata kana ogeessa, uummata kana sochoosa, uummata kana tokkoomsa. Namni hayyuu qabu, namni beekaa qabu, namni hooggansa qabu akka kanniisa mootii qabuuti jechuudha. Kanniisni mootii qabu bu'aan isaa maalli? Damma. Tokkummaa horata. Tokkummaa sana keessa damma sanatu dhufaa jechuudha. Nutis gaafa tokkummaa sana horanne tokkummaa sana keessaa maaltu nu dhufa? Bilisummaatu nu dhufa. Karaa sanaan ilaallee kallattii sanaan hubannee wantoota barbaachisu tokkummaa keenya irratti cimsannee iccitii keenya jabeeffannee keessoodhaan waan hojjennu hojjechaa gubbaan immoo akkaataa ittiin malutti deemuutu nurra jiraata. Kanaaf iyyuu warroonni miidiyaa hawaasaa irratti illee waan garaagaraa facaaftanii
wanti sun bu'aa akka hin taanee fi rakkoo uummata Oromoo shaffiidhaan furuu akka hin dandeenye hubachuu isinirra jiraata. Yoon dogongore ijaaf qalbirraa na hambisa. Uummanni Oromoo kan barbaadu irratti dubbannee wal amansiisuu hojjannee hojiin agarsiisuu malee dubbanneetuma dhiisuun bu'aa fiduu hin danda'u. Bara baraan baranuutti lakkoofsisaa isiniin jedha.